Akkam bultaan hordoftoota keenyaa nagaa keessanii yeroo darbii waa'ee sagalee barannee turre sagaleen akkamittiin akka inni uumamu wajjiniin ilaallee turre sagaleen afaan oromoo keessatti dubbifamaa tokkoo fi dubbachiistuu tokko yookaan immoo dubbachiistuu lamarraati ijaaramuu ni danda'a jennee sagaleen of danda'amanii hirkataadha jennee sagaleen immoo ka'umsa bu'uura jechootaati jecha tokko ijaaruudhaa fi bu'uurri keenya sagalee akka inni ta'e wajjin barannee turre. Har'amoo gaa obboloota koo gosoota sagalee wajjiniin baranaa jechuudha. Sagaleen bakka gurguddaa jaatti haa qoodamuyyuu malee afur sagalee of danda'aadha. Lama garuu jechoota irratti hirkachuudhaan kan inni jiraatudha jechuudha. Yookaan immoo waa'ee sagalee sanaa haasa'uudhaa fi dirqama jecha tokko irratti hirkachuun dirqama yerootti ta'u qaba jechuudha. Inni kun gosoota yookaan immoo bakka qoodamawwan sagalee jedhamuudhaan beekama jechuudha. Egaa har'a kan nuyi jalqaba irratti ilaallu sagalee dheeraadha yookaan immoo sagalee dheeraa maayini sagalee dheeraa kan jedhamu yookaan immoo jechi tokko sagalee dheeraa of keessaa qaba jechuudhaaf yookaan immoo barreeffama tokko keessatti kun sagalee dheeraa irraa ijaarame jechuudhaaf maaltu gochuu qaba. Inni jalqabaa sagalee dheeraa jedhamuudhaa fi dheerachuu qubee dubbachiistuu qofa irratti xiyyeeffanna jechuudha. Dheerachuu qubee dubbachiistuu jechuun qubee dubbachiistuu wal fakkaatanii lama yoo ta'aniiru ta'e kuniin sagalee dheeraa jedhama. Fakkeenyaaf jecha saa yoo jedhu see kan jedhu kun sagalee dheeraadha jechuudha. See osoo hin taane see sagaleen kun hin dheerata jechuudha. Yeroo dheeraadhaaf arraba keenya keessa tura. Yeroo dheeraadhaaf iddoo haasaa keenya yookaan immoo iddoo dubbii keenyarra yeroo dheeraadhaaf kan turu yoo ta'e inni sagalee dheeraa jedhama. Fakkeenyaaf naa jechoota kana lamaan yoo walitti finne see naa yoo jenne jecha tokko uumna jechuudha. Haa ta'u malee jechi kun uumamuusaa jechoota dheeraa lamarraa kan uumame jechi seenaa jedhu kun jechoota dheeraa lamarraa uumame jechuudha. Jechoonni dheeraa kunis sagalee dheeraa lamarraa uumame jechuudha. Jechi seenaa jedhu kun sagalee dheeraa lamarraa uumame. Innis sagalee see fi naa jechuudha. Sagaleen kun egaa sagalee dheeraa kan jedhamu yoomiyyuu dubbachiisuu irratti xiyyeeffata jechuudha. Sagalee dheeraan yoomiyyuu dubbachiisuu irratti xiyyeeffata. Sagalee dheeraan dubbachiisuu irratti akka inni xiyyeeffatu wanti isa godhu yeroo dheeraadhaaf qubee dubbachiistuun arraba keenyarra tura jechuudha gaafa haasofnu. Gaafa haasofnu yeroo dheeraadhaaf arraba keenyarra kan turu qubee dubbachiistuudha taanaan inni sagalee dheeraa jedhamuun beekamaa jechuudha. Fakkeenyaaf laa, a, laa, faa, faa. Walitti jecha uumne jecha kanarraati laafaa jecha jedhu uumne jechuudha. Laafaa jechuun laa jennee turre jechuudha. Laa jennee turre faa jennee turre. Laafaa jenna jechuudha. Laafaa akkuma isa kanallee saa, naa, a walitti seenaa jenna jechuudha. Seenaa, laafaa jechoonni kun sagaleen kun jechoota dheeraa uumuu jechuudha. Sagaleen kun jechoota irratti hirkachuudha haa baatanii malee warra jecha irratti hirkatan ta'uudha haa baatanii malee ka'umsa jecha akka isaan ta'an beekamaadha jechuudha. Ka'umsa jecha akka isaan ta'an beekamaadha jechuudha. Jechoota kana baay'ee tarreessuun hin danda'ama jechuudha. Saa, see, naa, a, naa, laa, laa, faa, faa fi kan kana fakkaatan jedhama. Itti aansuudhaan immoo sagalee gabaabaa barannaa jechuudha. Sagalee gabaabaan maayini? Sagalee gabaabaan maayini? Sagalee gabaabaan gabaabbachuu fi jalqaba isinitti himeen ture dheerachuu sagaleedhaa fi sababa guddaa kan ta'u qubee dubbachiistuudha jedhedha. Asittis gabaabbachuu sagaleedhaa fi
sababa kan ta'u qubee dubbachiistuudha jenna. Asitti sagalee qubee dubbachiistuu kan ta'ee fi qubee dubbachiistuu tokko ta'e jennaan sagaleen kun gabaabaadha jenna. Qubee dubbachiistuun isaa dheerate jennaan garuu sagaleen kun dheeraadha jenna jechuudha. Walumaa galatti dheerachuudhaa fi gabaabbachuun kan inni irratti xiyyeeffatu qubee dubbachiistuu akka inni ta'e beekamaadha jechuudha. Kanaafiyyuu egaa sagalee gabaabaa kana keessatti gabaabbachuun sagalee tokkodhaa fi sababa kan ta'u gabaabbachuu qubee dubbifamaati jechuudha. Qubee dubbachiistuuti jechuudha. Gabaabbachuun qubee dubbachiistuu egaa akka sagaleen gabaabaa uumamu taasiseera. Fakkeenyaaf saa, a, na, a, ma, u, ka, a, ba, a, ra, a. Kana ilaallarra deebinee saa, a, na, a. Sana yoo jecha ijaarre sana ma, u, mu, ka, a, ka. Muka muka. Jecha muka jedhu kan inni ijaarame jecha muu fi kaa jedhurraa dhufe jechuudha. Jecha dhiifama muu fi kaa jedhurraa dhufe jechuudha. Jecha muu fi kaa jedhu jechoota sagalee gabaabaarraa dhufe jechuudha. Jechi muka jedhu sagalee gabaabaarraatii dhufe. Egaa hordoftoota keenya torban dhufu haaluma kanaan wal qabatee irra deebi'uudhaan sagalee gabaabaarraa kaasee waan isin barsiisuu fi hammasitti torban gaarii isiniif hawwaa. Ciao. Oolmaa gaarii. YouTube keenya subscribe gochuu notification keenya illee itti bu'uu hin dagatinaa. Oolmaa gaarii isiniif haa ta'u. Bye.